Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota kanaaftuu jira jirtu isin jechaa. Har'a maal qabattee dhufte jechuun keessan oolu har'a firaankii qabadhee isin dhufe. Yaani firaankichaas maal yoo jettan ijoota akkanatti firaankii dalaguuf hin deema. Mucayyoon haarawaa reef biyyarraa baate yoo tana dhufte akkasii isin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyya na waliin tura. Yaani firaankichaa immoo maal jedhan karii gargaraa jechuun ijoollee beektan anaa fi ijoollee wayii wal'abneeti. Saniif isin araarsinaa jedhaniiti gurubbii hidhanii yoo jara gurubbii hidhatiin hin dhuftu mucayyoon jechuun warri waametiniin gara hojii taatee takka ijoolleen tunniin immoo jechuun shabakaan yaasetiniin irraa baate ani maal jedhee irratti dalagaa ati wanni irraa baateef akka nun araaramnee fi araara keenya barbaaddu kanaaf irraa baate jedhaani waan isin jettu immoo kan walii ilaallu ta'a hamma dhumaatitti na waliin tura isin jedha laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan jabeessaa isin jedha amma ni bilbilaa fi waan isin jettu immoo hamma dhumaatitti kan walii ilaallu ta'a. Bilbilee fi jira. Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagami? Allah alhamdulillah nasi naga kabat hijrta? Masyaallah laga jarat ya. Kami dalaga? Mali, kami gara-gara mal tadi sih? Jechuun ijoolleen tun dalagaa lafa ammaytii hin deemte sanquba qaba. Ati immoo maal taatee baatarii maali jechuun shabakaan kaleessuma si baasa yookaan himaa sofnaa miti himaa sa'aatii dheeraa sa'aati maan turre kaleessa maa? Jechuun ammoo yoo ijoollee natti himteetiin hin jettu ijoollee yoo natti himteetiin hin jettu silagaa jira bara ijoollee yoo natti himtu nuhi ani jechuun daataa namaaf ittiin guutuu abbaan fedhii walooleetiin hin jedhe ani maaltu na galchee kanaaf gurubbii dhaliitiin argitee gurubbii keessa na galchanii jettee sababa san baatee malee argitee waan baatee miti siinii akka isin araaramtanii hin barbaadanii hin barbaaddu sababa sanii fi abbaan fedhii waloolee dhiisee ani maaltu na galchee jettii jedhan kanaaf maali ati akka nu araaramnu hin barbaaddu akka ta'e araaramnu hin barbaaddu ijoollee man naan jedha kaajin ijoollee mati taasofte naan jedha tammaan hiriyoota teeti. Jechuun gurubbii hidhu maal jechuun araaramanii araaramoo baatanii ani maaltu na ga'e maaltu na dhibee abbaan fedhe walloluu baatee ani gurubbii maal ganaa hidhama sun hidhama jechuun ka gurubbii hidhamu rakkoon qabu watamma gurubbii sun waan salphaadha ati jechuun yooma yaaduma kanaati yooma dhiyeessitu yooma kana jettuuyyuu maal jechuudha jechuun ati maali miqenyinati naga naga'e maali jechuun yoo nu wallabne maal keessaa argatte bu'aan ati hedduu kenna kiyyaa fi argitee ka isiitii wanni ati argattu tokko maal jiru wallabbii kennirra. Insobdi yani bar insobdi Omar argitetti kakattii nun kakatin jennaa yookaan Omar argitetti kakattii dhugaa ta'e waan dhugas ta'e soba ta'e illee ima kakattii jedhan Omar attu bakka ima kakattii kanaafi wanni isiin keessa isin ayyuu naan jedhan beektaa amma ijoolleen kanaaf jechuudha ati maaliif bar waan dhala
waan dalee beektaa loltaa bar jechuun maaliif loltareetu wanni si lolchiisu tokko maaltu jira namni tokko yoo ofii waan balleessin tasgabbaa'eetini barka siin jedhu amma sun isiidhaaf jechuun akkuma normaalatti fudhattee nama nakin kakatin jennaan yoo maraan kakatini waan sobaatti kakatin jennaan isiin soballee akkuma dhugaatti itti kakatti malee waan takka waan nummaan argite isiin nama amananiif hin jiru ammallee isiin deedee kana ammas akka gurubbii keessa seensifnee iddoo keessanuyyuu argitee nama seensina isiin waan ijoollee sababa kanaan jechuu ijoollee ijoollee haadha nama meeqa addaan baaste nama meeqa addaan baaste abbaa warraatiif haadha warraatu iyyuu soobdee addaan baaste argitee isallee sitti heeruma jetteeni isillee namni akkanaa kun isiin ta'uu akkanama akkanaati duriyyeedha maali jettee namoota meeqa addaan baaste kanaafi ammallee argitee isin nama isin wal jaalattan nama yeroo dheeraa rakkoo fi bal'ollee keessa hojiin tartanii jedhan. Kanaaf jechuun amma bar ijoollee ma yaa ani sammuu kiyyaan deemu nuti gaafadhee miti ree. Anamma ijoolleerratti si gaafachuurra kophamamee si gaafadhee maali wanni kun keessumaan gaafachuu wayyaa keessumaan si gaafadhaa jedheetumaan keessan si bilbilee amma beektaa achirratti baasee ijoolleen kunoo jechuun nama meeqa gara nama 4-5 miti booda dhufnaa jette jarri. Jechuun atamma maaliif akkatti mana si lolchiisu maalidha bara wannummaan akkatti lolteetiin hin fixattuu fi osoo dalagaa kee beektaati. Aannan aarsu maaliif? Aannan aarsu maaliif nan aarsine beektaa waan anaaf hin jedhanneef waan anaaf hin qo'inneef waan aarsu tokkollee hin jiru. Sababa kanaaf ani yoo waa dalageetiin hin jedhe maaliif argitee kijibni kiyya sun natti bahee maaliif natti beekamee waan jedhuuf na aarsa maaliif ree akkamitti namni ani itti hime sun na himee ka jedhu na aarsa malee yoo an waan jedhin yoo waan namatti hin dubbatin ani immoo argitee qulqullina kiyya yoo beeke wannummaan ani argitee na aarsu tokkollee hin jiru. maal waan kun amma bar waan atin jedhanii miti bar ani maaltu nagaye ani maal rakka maal sila way maali way nu jaarsa sila waan jaarsa taane maali ka argitee gurubbiidhaniitiin asirratti nama balloole yoo abbaan fedhe gara keessatti wal arfachuu danda'a maali gurubbiidhaniitiin kan dhufanii asirraa nutti iyyaniif nu dalagaan qabnu argitee dalagaa keenya dhiifneetiniin ganaa amma jaarsummaa namaa dubbachuudha deemna dhiyootte jedhan. Bara abbichi baruuf abbichi akka malatti dhufuun isaan oolu jedhe amma booda hin fidaa atummaan qofti hin saalfatin malee amma telefoona kaaftu bar dalagaa keenya beekta waan ta'eef hin kaaftu iyyuu telefoona iyyuu.
akkasi amma kanaafuu yuun aariniitii biraanki sirratti lage malee huun jiran. Hello. Hello. Sumayya. Biraanki sirratti lage jedha biraankiidha malee ana immoo akkasaan hin jenne hin soba. Wallahi biraankiidha malee dhugaa miti wallahi biraankiidha. Biraanki sirratti lage malee wanni baa namni waan jedhe illee jiru. Ani yaadni beektan haa dhufeetumaan osuma taa'eetiin waa dubbisaa jiru yaadni naa dhufe. Yaada kana jechuun irratti dalaguu qabaa waan jedhu sammaaf sitti bilbilee. Ani fadheen irraa kaasuu deddeebi'ee ta'a. Isillee bilbilee ture jalqaba isirratti dalaguu barbaadeeyyu dalagna jechuun fakkaatina irraan kaasne akka isin jedhaati dhiifama naa godhi. Isitti illee nimini anamma biraanki makaan irratti dalagaa namni dura dalaguu qaba biraanki kana akkasii isin jedha kanaaf odoo jarri booda hin dhufne jedhanii miti osoo jarri sa'aatiin jaraa ga'ee jarri hin dhufne irratti bilbileetiniin irratti mee maraa aarsee achi booda argitee waan maraa waliin haasofne rakkoon qabu. Dhiifamaati dhiifama naa godhi. Halo? Dhiifama wallahi. Wallahi dhiifama. Hello? Dhiifama naa godhee kan keeti hedduu galatoomi. Akka isin jedhaa daawwattoonni kiyya silaalaa jiran waan ta'eef maal jettaa irra isaanii dhiifama guddaa. Garamaan dhiifama godhe. Sirraan galee na fakkaatee harri bakka booda si bilbila. Kabajamtoota fi daawwattoota kiyya biraankii ajaa'ibaa irratti dalageetiin hin jira mucayyoon immoo waa'ee biraankii jechuun akka irratti hin dalagne hin beektu. Akkasii isin hin jedha kaleessa jechuun akkuma yaada isin hin jedhe san yaadni sun yaadni na dhufeetiin hin jennaani sababa sanirraa kan ka'e biraankii kan irratti dalaguu danda'e. Akkasii kanaaf mucayyoon aartee jirti keessan bilbileefitiniin dhiifama gaafadha akka malee aartee akka malee lolteetiniin jirti yoo dhiifama naa goote gadhiisaa viidiyoon kun kan isin bira ga'u ta'a yoo isin immoo dhiifama kan goone taate viidiyoo hin haqamaa isiniin jedha daawwattoota fi kabajamtoota kiyya hamma dhumaatitti viidiyoo kana ilaaluu hin dagatinaa laayik sheer sabskiraayib gochuun jabeessaa isiniin jedha amma viidiyoo baatii walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.